akkam jirtu lammii koo ani jira galata waaqa. Viidiyoo kana namni argitan marti keessan share gochuudhaan adaraa keessan intala jijii kiyya Saamirii biraan naa qaqqabsiisa. Yeroo mara viidiyoo armeeshiin nan argaa mataan koo na dhukkubeen bulaa yookiin ganama na dhukkubaa riban argadhu. Nan bu'aa hedduu viidiyoo ishii waan innaa hunda arguuf jechuudha. Kanaafan yeroo baay'eellee hojjechuu barbaadee garuu har'atti yaadee ka'eera. Tarii naa deebisuus dhiisuu dandeessa, fudhachuus dhiisuu dandeessa. Naa deebisuuf akkati naa deebistu barbaadee otoo hin ta'in wanta keessi koo natti himu tokko, wanta natti dhaga'amu tokko dubbadhee darbuu barbaada. Durumaa eessaniin argaa laatan tala kan jechaan ture akkamitti namni baay'een itti meera garuu akkamitti fudhachuu dandeessi laa akkamitti dhageetti qabdi laata isa jedhu wayina yaada ture. Afaan Oromoo ni dandeessa natti fakkaate yoo dhaga'uu baatte illee namoota torogomuu danda'aniin caqasi yoo kaanitiif immoo yoo barbaachisaa ta'e deebisii naa barreessiti siifan hojjedha afaan Amaariffaatiin rakkina isaan qabu waan ta'eef. Ila Saamirii koo armeen kee egaa yeroo mara ni boochi, yeroo mara si arrabsiti, yeroo mara garuu wantoota garaagaraatu raawwata. Haa ta'u giftii koo an akkasiin jechuun barbaada. Ati dachee kanarra dhufuudhaafi sababaan inni guddaan, bu'urri inni guddaan Rabbiin gaditti armee keeti. Ati baqaqxee dhalteertarra. Dhalli maal akka ta'e akkamitti akka dhalanis argite. Armeen keessa akkuma sanatti si dhaltee dachee kanarra si fidde. Armee keerraa wanti barbaachisu kanaan ala maalinni ree? Armeen kee warqii keeti. Warqiinu ishiin madaalu. Armee fi warqiin waliin madaalan. Maal jedhare mammaaks? Bayijji yaazut warq inda madaabi qoxxaraan jedhan. Har'a kanaaf sitti fakkaata obboleettii koo. Harka kee keessa, barruu kee keessa waan jirtuuf omaa ishiidhaaf bakka dhabde. Jechoota ishii qofaa bakka kennita. Balleessa ishii qofaaf ilaalta. Ishiin maaliif akkas dubbatti seete? Ishiin maaliif akkas gubatti seete? Akkati jalaan kufneef, akkati bakka badaatti jalaan hafneef. Iddoo ishiin eegduun olitti takka argamuu fi qabdu barbaaddi. Ofii gaditti si ilaaluu hin barbaaddu. Ati kanatti yaaddu kaleessa si guddisuu dhiisuu isheeti. Otoo kaleessa bakka jiraattu sanatti ishiin jiraatte ta'e ati har'eessa jirtaayyuu. Jireenya bareedaa kana jiraatta? Hin jiraattu. Itoo ishiin achuma jireenya kaleessa ishiin jettu sana keessa jiraatte atis har'a jireenyi kee achumaayyuu. Si guddisuun si bira teessee si guddisuun qofti hiikan qabu kaa jireenyuma gadadoo keessa jiraattayyuu har'a ga'uu keetiif har'a jireenya kana jiraachuu keetiif ishiitu aarsaa sii kanfale. Kana maaliif dagatte? Har'a abbaa manaa bareedaa jireenya gaarii jiraatta. Tarii guyyaan tokko guyyaan ammeenyaa ni dhufa. Gaaf guyyaan ammeenyaa dhufe abbaan manaa kee alagaadha si gatee deemuu danda'a. Armeen kee garuu eessattuu si hin gattu. Ati jaamas ta'e ati naaf ati duudas ta'e hin dhagayin armeen kee si gattee eessayyuu sirraa hin dhaqxu. Otoo balaan tokko biyya sana keessatti si qaqqabe dursee kan si qaqqabu armee kee ishii har'atti boontu sana ishii har'a imimmaan ishii dhiiga ishii gadi naqxu sana imimmaan ishii dhiiga ishiiti waan ta'eef. Arraba ishii qofa maal haalta? Maal haa hojjettu ree? Maal haa dubbattu ree? Dhaltee harka duwwaatti gaafaftu maal akka ishiin dubbattu barbaadde? Tarii har'a namoonni baay'een ati cimtuudha, ati goobaziidha, abbaa manaa gaarii qabda, jaalala gaarii qabdu, jabaadhu giftii koo, jireenya isinii haa kennu, haadha keetiin zimmi jedhi bira darbisiin jedhu. Lakki dogoggora. Warri har'a harka sii rukutu hundumtuu boru sirraa garagala itoo rakkoon dhufe. Armeen kee garuu fuuldura sii dhaabbatti. Sii galee namoonni warra harka sii rukutan hunduu ni deebi'u ishiin rakkoo kee hunduma keessatti sii firmaatti. Warra har'a jabaadhu siin jedhan hundumtuu boru si biraa hafutoo rakkoon tokko si qunname. Gaabbiin duratti dafii of deebisi harmee keetiin dhiifama gaafadhu. Imimmaan haadha ofii gaarii miti. Ani
haadha hin qabu jaalala haadha hanga ibsuudhaaf illee carraan naaf hin kennamne. Garuu dachee kanarra dhufuu kootiif har'as taa'ee dubbachuu kootiif aarsaa kan naa kaffale eenyudha? Harmee kooti. Dhaltee baqaqxee namsee ishiitirraa namsee erga naa kennite kanarra harmeen koo maallaa goote. Dirqama na faana teessee na guddisuu, dirqama bu'aa bayii jireenya ba'uu qabdi baaterti. Ji'a 9 guutuu ganamaa galgala nan du'a moo nan jiraadha? Mucaan koo fayyaa dhalatti moo naafa dhalatti yookiin maal taati? Itoo jettuu cinqamtee kan dachee kanarra na fidde harmeen koo aarsaa bara baraa naa kaffalteerti. Kanarra wanti ishiin nuu kaffaltu maaltu jira ree? Maalluu taatiree? Jireenyaaf carraan ishiidhaan kennine garuu jireenya bara baraa naa kennite darbite. Kanarra maal goote harmeen keenya? Kan kee immoo carraan sii kenneera. Ani taa'een si hawwa kan si ajaa'ibu. Yeroo harmeen kee bochu ani ishii saalan bo'a. Maaliif? Wal biraan fidu sii galee. Harkatti qabannee kunuunfachuu dadhabne. Inni kaan immoo eessaan kan akkasii fida. Gaafa harmee naafa arginu too harmeen koo akkasii naa jiraatte. Gaafa harmee jaama argitu too harmeen koo akkasii naa jiraatte jenna. Ati sirka jiraatee maa kunuunfachuu dadhabde? Itoo qabdu maaliif goodatti gatta? Waa tokko sittan hima. Gaafati gaabbitu ni dhufa. Gaaftati boochuu ni dhufa. Gaafti mimmaan ishiin har'a gadi dhangalaastate gadi dhangalaastu ni dhufa. Erga darbee gaabbuu kee irra har'a of sirreessu. Itoo ishiin dachee irra jirtu, itoo lubbuun jirtu, itoo har'a haati kee duute rabbiin ishiin ajjeesin hidhattee guyyaa guyyaan boollarra teessee boolla xaragda, biyyoo xaragda sittan hima. Otoon gorsa kee dhagaye, otoon jecha kee dhagaye jetta gaafa tokko sittan hima. Laali. Mana kana keessa, mana jiraadhu keessa, mana rabaa keessa jiraadhani shakkaalaadha. Obboleessa niitiin bira hojjedhuu ni jirti fakkeenyan siif hima. Obboleessi koo naan jetti na hundumaa guyyaa harmeen keenya jirtu guyyaa gaafa tokko garagalee ilaaluyyuu dhufee maal taataadha koo maal sii godhun jedhuuni. Edda harmeen keenya duute garuu torbaniin bakka boollashii sana dhaqee daragee boo'ee dhufa darbee oo maal gochuuf dhaqaa naan jetti deebistee na gaafatti. Sittimu yeroo hundumaa idda darbeetti boolla dhattee edda xaradde haati kee ol jettee sittiin dubbattu kanan sii godha mucaa koo maal taate siin hin jettu. Gaafa jirtu waa hundumaa sii taate waa hundumaa sii goote eddatin beenne maal gootiree boochee darbiti malee. Imimmaa ishii sun sii gaarii miti immoo waa tokko sittimu viidiyoon atar hojjattuu fi viidiyoon harmeen kee kaleessa hojjatte suni ati dhaltee dhala qabdaa lafuma sii ta'a dhala keetiif ni darba. Ati immoo jechuudha waan facaafatte boru hammatta sii galee. Maaliif qotee bulaan tokko saneedha kan inni baasee midhaan facaasee midhaan sun margee fi gara fulbaanaatti hammatu. Atis sana jechuudha. Ilmoon kee boru maal baratti boru siif maal lafa sii keessa isa maaliif hin yaaddu? Isa tar harmee kee irratti raawwatte gara jabina harmee kee irratti raawwatte imimmaan tar harmee kee boochiste si boochisti gara jabina hatarra haadha kee irratti raawwatte boru garaa sitti jabaatte. Maalifan kaleessa haadha koo akkas godhee akkati jettu si taasifti. Edda darbee maal godhare? Atamma yoo sii danda'ame yaa obboleettii koo haadha kee imimmaan shi boochifte sana dhaqii xaragachiisi. Haati kee dogoggora hojjatteerti. Simiiterti wantin jedhan akka nama tokko homtuu hin jiru. Maaliif seeti namoonni baay'een haati haadha keetiin maraatuudha maalidha jedhuun miti. Ishiin maraatuu miti anaaf maraatuu miti. Maaliifin dhaltee harka duwwaatti waan hafteef anaa maraatuu miti. Kara biraatiin gara waan baay'een hojjatte ishiin gara waan baay'eetiin ishii madaalaa hin jiru. Gara haadhummaa sanaan dubbataa jira. Gara haadhummaatiin dogoggora tokkoyyuu hin qabdu. Dhugaa qabdu dubbatte. Dhaltee harka duwwaatti hafte. Guddistee aarsaa kaffaltee harka duwwaatti hafte. Jaalalli haadhummaa sun inni nan akkas ta'eef eessa dhaqe jetteeti waan ta'eef dhugaa qabdi akka kootti akka nama tokkootti. Kanaafuu boruwoo wanta gaarii barbaadda ta'e boru daandii kee gubbaarratti wanta gaarii eeggatta yoo ta'e kuni naafaa raawwatamu boru jireenya koo keessatti eebbi haadha koo naafaa taa'u yoo jette haadha kee dhiifama gaafadhu. Balleessa kee kaleessaa dhaqiitii homaas hin gootume
kan si ajaa'ibu har'a jiijin sirratti baatee viidiyoo sirratti hojjattee si arrabsitee maal jettee ati akkas goota miti otoo mee rakkoon tokko si qunnameetu waan balaa wayii keessa seentee har'a zimmi jettee mana ishii hidhattee ol seentee mee jiijin barri sittiin cufattu si ajaa'iba. Dandeessee honnee balbala sitti cufatu of keessaa hin qabdu haadha kaasi dhalte waan taateef. Alagaan inni harka sii rukutu garuu otoo guyyaa 2-3 rakkattee hidhattee balbala sitti cufata. Kana beeki obboleetti. Haadha kee araaffadhu. Gaabbii feegeen duuba deemti hin gaabbin. Otoo dhattee biyyoo hin xaragin dhaqiitii fuula ishii xaragadhu. Dhiifama haadha koo, simmiidhe haadha koo, na eebbisi haadha koo, natti tufi haadha koo jedhiin eebbi haadhaa waa hunda caala. Qabeenya sarratti hin boonu lafarratti, fayyaa sarratti hin boonu lafarratti waa hunda caala heebba haadha keetii. Nagaadhaan boqonnaa gaarii si jiraachisa heebbi haadha keetii. Warreen qabaatanii heebba maatii isaanii dhaban dachee qullaa taate irra too qabanuu qullaa taate irra jiraatu. Warreen homaa dhabanii heebba haadha isaanii abbaa isaanii qaban immoo gammachuudhaan jiraatu. Sii galee isa kana beeki. Baay'ee barataniif baay'ee hin yaadan. Baranneef immoo yaaduu hin dhiisan. Kanaaf yaa obboleettii koo jireenyi dacheerra wanta muraasa nu sossobdi. Har'a jireenya guutuu waan jiraatuuf sitti tolee waan jiraatuuf omoo sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Boru waan dhuftu hin beektu. Lubbuun immoo har'aaf boru baatee hin beeknu waan ta'eef dafii yeroo keetti fayyadami. Dafii yeroo keetti fayyadami. Haadha kee dhiifama gaafadhu. Maal sitti fakkaata? Haati kee amma mucaa kee ati qabattee dhungattee yeroo hawwitu sana waan hawwite sana naa dhabdee mucaa kee footoo bichaa yookiin viidiyoo ishee bichaan argitume ilmoo namaa dharraati ishiini. Maal sitti fakkaata? Garaan shimee amma si jaalattu caalalmoo keessan arguuf hawwaa turte. Mucaa kee arguudhaaf hedduu keessi ishee ariifataa ture. Har'a harka duwwaatti haftu maal jettire? Maaltu itti dhaga'ama jettee yaadda? Geessi mucaa kee itti agarsiisi. Haadha kee dhungachiisi. Ofitti tufsiisi. Kana bichaan siin jechuu danda'a. Egaa akkas ba'ee sirratti dubbachuu kootiif dhiifama naa godhi yaa giiftii koo. Maaliif waan na keessa jirutu na dubbachiise. Madaa na keessa jiruuf immoo isa si keessa hin jirre na dubbachiise. Kanaafuutti fayyadami. Yeroo keetti fayyadami. Yeroo ofiin kennin siin jedhe lubbuun yoom akka baatu hin beekani. Idda darbee gaabbuu keerraa har'a dafii yeroo keetti fayyadami siin jedha. Yoo fudhatteef galatoomi, yoo fudhanneef immoo gaafa darbe tokko na yaadatte intalli biyya Arabaa keessa teessee akkas naan jettee sun dhugaa ishiin naan jetteedha naan jettee gaafa tokko bara baraaf na yaadatta. Nagaa naa ta'i, sin jaaladha, sin kabaja.